Ani lammisa yakam iyyuu dalagilli akka kamiyyuu hojjedhee to'annaa seeraa jala oolee hin beeku. Nama hojiin hojjedhu na danquu barbaadu gufuu natti ta'uu barbaadu lubbuusaatti murteessa beekta kana. Arra galgala isin immoo komaanderatti harka keessan jala oolchuu qabdu. Dogoggorri tokko uumamnaan itti gaafatamummaan isaa sirra mataa keerra of eeggannoodha. Tura namisa. Sanaaf dhiisi. Xumureera. Hello Dacho. Komaandariin sun harka keenya keessa jira. Bravo. Ariitiin iddoo sanatti fidaa kottaa dhufaan jiraanis achumatti. Hayyee dafii kottu. Tole. Laaqam kun toluu cittee dhumu. Sittaan deebi'as. Sittaan deebi'a. Bai! Bai! Malu mana wayyaa kana bira. Yalla wayyaa. Waasi fiije. Dura ilufte. Moosiree jalatti si qerramoo. Maal hojjedhe taate? Irratti kanatu kiraa hin kaffalannaan si hojii akka dhaabe. Sitti meeshaa dhabee abbaa simboon tuttuqanii aduun naajjisii dhabee firoogoon tuttuqiin abbaa simboon tuttuqiin siin jedheedhaan dhaga'uu didde. Waan dhibee taa'e dure. Kiraa manaas kaffallee fi nyaata simmoo dandeenya nutti nuunfaatu nu. Abbaa simboon tuttuqanii kabajanii duugaa jiraatu malee waan abbaan simboon na godhe ilaal tuttuqaa keetii wanta ni na godhe
Hello? Hello lammisaa. Namichatti harka keenya galteerti. Nice. Kanaafan si malee nama nusin jira. Egaa amma tokko lama jedhee sitti maa waanan sitti nu sirriitti dhaggeeffatu. Okay. Tokkoffaa uffata seeraa ishee. Lammaffaa bilbila ishee. Inni sadaffaan waan isheen qabdu hundumaa harkaa fuutee Tole. xumuriif. Tole lammis naaf dhiisi kana. Egaa ammaa kaasee maqaan kee Komaander Gaaddisaa. Bilbila namichaatti fayyadamta. Tole. Borga nama immoo daftee namni tokko utuu sin argine. Uffata seeraa ishee uffattee biiroo ishee seentee faayila sana fuutee ba'uu qabda. Tole. Xumureera. Okay. Number isheen. Hizi meado waanan si jide. Ilaali meeqa? Baay'ee wanta dhabeera. Maanii duree? Maaniin balleessa jiraa? Ansiif maaliin hin taane? Dhugaa waaqaati ilaali uffadhuuti. Obbo Ganjoosaa biraa fiddee dhuftee? Obbo Ganjoosaan immoo silaa waan gaarii naa sobtu. Warraas mana qalii qabu kaa gubbaa kana. Karaa mana qalii baatee beektaa ati kanuma. Karaa mana qalii bee hin beekne maas yaadannee sabarreen gaddaa ayyaanaaf dhaqee foon nyaadhee yaadaddee isa yaadaddee naasaa. Uffadhu ilaali mee. Kana uffadhee gaafan karaa irra deemu. Hammina mana baqatuusaa. Gaafa korru. Ila akkas tuffatte. Abuura kutee naa geessa kun maal taatee? Milkii qabaa. Jaakeettii milkii qaba. Dhugaa waaqa jiraataati laa milkii qaba. Waa fidda jaakeettii kanaan an beekala. Bifa isaan ilaaliin diimaan immoo gaariidha iyyuu. Dhugaa. Ayi dure. Waan gaarii haasee malee. Michii malee milkii maalii qaba kun michii malee. Milkii gaarii qaba. Maal yooma galata baankii keessaa baa firooko? Ta'u dhufe jettee. Yooma waan gaarii dubbattaati. Waan fedheef iyyuu haa ta'u. Naman galateeffattu waaqan galateeffattu biroo maaloo dhiisi. Maalati? Tole. Dhuma isatti deebina. Hantuuta kana yeroo mana kana keessaa yaasee fidee. Nagaan argadhu. Dure. Bishaan si fiduu? Lakki. Kadhus. Kadhus. Stirka. Atis waan dhageessu tabba karaa dheeraan deemisiin jennaan deddeemni. Lafa namaan hanqaadhu jedheeni kaa. Hin hanqaadhu jedheeni. Qilleensattiin kun fudhamaa arti waan natti fakkaattis jala. Haadhamtu kaa. Ishee immoo gaaffii maalii qaba? Yoo intas carroo biraatti naa guuttaa kaa mana gommistaa isaaniiti. Dureen immoo waamu qoosamne qoos ta'e. Ka'ee rafime. Qoosaan immoo yoo machi naasii dheedheetu. Afro gashti.
Tirtaa? Nagaadha miti? Akkamisin? Akkamati? Nagaadha miti? Jirra kunoo. Maanni abbee waajjira ilpaatti siqa jaranii maanni jaakkeettichi. Natti hin barenne. Baay'ee malee. Maal abbee dureetu galgalaan fide waajjira fannoo diimaa fakkeesse na gadhiise. Haa ta'u kaasamoo. Seenim. Iddoo manaas nan gahee dhufa. Adaraa yoo duree xiqqoo dhukkubisheetti kee kilinikatti naaf geessaa. Hin danda'ama. Maalis ammoo yeroo hundumaadhaatti ta'uunuufis nu godhadhu kaayi. Ciraa masee dhaqee kan keetti dabalee garaa ofitti jabeessu. Wayye jettee? Wayyure. Haa ta'u gaa rakkina hin qabu sii keessa na yoo wanti naate. Adanaa irraanfatiin qaba. Rakkoo hin qabu rakkoo hin qabu. Nanna beerucha laali meeti. Ati moo kana mootuutuu tuura kan biraa tuutee moo namni si caalaa argu jiraam? Deebi'aa! Mudii qabatti. Si biratti maaliin hin barre? Isa sirraan marii naan jettooni. Siniim caroo. Inni fedhoo yeroo hundumaa lafa malaa sin jedhu maalodha? Yeroo hundumaa sin gaafadhan jedhaa? Ati immoo fedhoon jedhan guyyaa meeqan sitti maa maqaasaa mudii qabattaayi? Maal inni si gaafattu inni yeroo hundumaa lafa malaa akka sin jedhu? Maalodha beektaayi? Eema konkolaataa baafatee ture beektaani. Horicha nan argee. Ergammoo baafatee hojii sin arganne mini. Maazariin isaa immoo baay'ee ma dhukkubdii. Sanaaf baay'ee dhibbatan immoo namatti himu malee baay'ee ma dhibbatan. Hin fakkaatu? Hin fakkaatu maarree. Maazarii isaa jimba keessa yeroo golfanii taphatan waanuma qufanii jiraatan fakkaatu beektaa? Maala isa iddoo ta'e deema yeroo hundumaa beektaa? Achi dhaabatee ofitti haasaa oola waaqa kadhatatee nama kadhatatee waan isaas hin galu. Kanuma gaamalli jireenyichi kolfanii biyya baroodha waan ta'eef kolfanii biyya baruu malee maal godhure. Amma mee rabbi. Keessuma hin baane sin jibbisiisu sitti hin fokkisu. Inuma baay'ate. Rakkinoonu mana keenya keessaa qabnu beekta. Beekta kunoo dureen qoricha sadeen ittiin bitattu qarshii isheen kaa'atte fuudheen ittiin rayyama konkolaachisummaa baafadhe. Maaliif callistee ni ilaalta? Maalan balleessi? An konkolaataa naa bitii konkolaataa naa kennii sin jechaan jiru. Konkolaataa mana naa kenni konkolaataa mana oofee ittiin buddeen nyaadhaa ittiin jiraadhaan sin jechaa jira. Ishee maqaan na gargaaruutu sitti ulfaate. Kun ikkosiif baay'ee xiqqoodha. Balleessaa maaliin qaba? Maaliin balleesse? Natti himi maanni rakkinni koo? Anillee har'a dinqii makiina agarsiisu taanaan Gua waaqayyooti dinqii keenya agarsiisu taanaan haala maalii qaba? Boris dhufee dhumaan si qadhadha. Garuu yaa Rabbi har'uma ishee marraa duwwaa kana duwwaa dinqii makiina agarsiisan har'uma duwwaa. Hello, maalirra geessa? Ishee qabeeniin jira. Garuu gurbaa tokkos waliin hin qabeetanan eegaan jira. Isa moo akkaman godha? Isas dursi dhufaa jirra. Tole. Dafaa koottaa kaasammoo. Kunoo si qaqqabneera. Dafa maaloo. Maalas na fideera? Eenyudhati? Inni waan beeku tokkoyyuu hin qabu siin jedheera maaliif isan gadhiistu? Ana barbaaddu mini anumaan na fuudhii sokke. Silaayyuu jaakeetii keessattuu walitti fakkaatennaan isa sababii kanarra buuse. Callis. Ana sutuu ta'eeti akkanumatti na rukuttaa jechuudha miti. Keessa yaa. Gab jedhe. Edda akkasii dubbittiin. Buleessa waan hin beekuun qabu. Anaan na gadhiisi. Na gadhiisi anaan. Haadha koo. Kan kee barra ammoo addumaa kutattee manaa kaate mini bara nammoo. Dinqii kee na agarsiise naaf iddoo kana keessa na gashitaa. Raajii maam kan kee barra raajii. Keessuma baate. Ati joonyo tu itu, waan fuula jooftu kana waan keenya wal fakkaatan. Abi sakan. Maali kanatti hiikasitti na dhiisnee hin deemini. Maali kasin gaddisiisu.
Malte. Ber sirkabani. Malte. Maltu te nanjara hun. konkolaataa. Fidii kaa hojii qabanii maal? Bofan sitti fakkaadhe immoo marrataan sitti fakkaadhe immoo wanti ganamaan dhuftee saggoo dhuftee lafa natti dukkaneessitu dhiisime sayyuu an kan hin jedhu eenyuudhaatii maalummaamti kee hin galu maaliif na hordoftu callisee gaafan si ilaalu garuu hattuu wayii natti fakkaattaati. Laakunuu kan nutti dhufanii nyaatamne wayyoo. Ifama boleessoo namoonni jalaa dhukkubsateera mana yaalaa nuun geessitu. Marra ko mali ka mali kabal fidada kati fidada maaluma maal barbaachise ariifachaa jiran jettuuni isayyuu haasabaa istai obboleessu nama kan biraan qabdanii nama dhukkubsat dabaladhaa daraa waaqayyo. Hello maalirra geessaniitu isinitti meera dogoggorri tokko akkanuma hamma waan hunduma to'annoo keessan jira hojii qabdu xumureera. Jabbiyo koye ke dini dudaka alluma jala nan marganere ne sete kunu jol nan abuk wala gifti ko man kana bode wani so jinde me mata cabufin kam sore san sitti fakkaade tanan immoo yammane keessa butaan taan jijjiira duun qabu dabare fannan tuta wajjin sila caaka keessatti tamaan dubbadu jedhanis maleetti daaraa botora subachuu wallaale amma quummatu siin taphatamni illa kana booddee jiraachuun barbaade yoo akkana dordomu amma fuudhe furtuu kenna harkaa fuudhe maal fakkaatti kun fuula jooftuu wayi an hordofin sitti maddeera. Mataa keessa dhukkubaati an hordofisiin hin jenneen. Rakkeen si hordofaan jiru nama dhukkubsataa akkamittiin dhiisee deema jedheen. Akkasii mixee wayi. Askeşşak klasik. Bro. Aha, Carro. Mana wala jitah? Wala jiftet. Nama jatuh kodok kumna free. Muhammad kamazarin nukup sedang lagi sih. Kelatuma kawan gargaartanii waaqayyoon isin eebbisu. Maal kun maali qaba? Amma maal fooyyanitti qaba? Fooyyeera. Ilaalu carra. Yookiin fuudhee akka nama na biraan kaa'u.
Yookiin immoo ofiisaatii na bira hin taa'u. Tuun du'e sammuu kanaa. Bah, ati moo waa'ee du'aa maaltu fide maa? Carroo naan qaqqabni du'e qaba. Argattee taphni qilleensa kenna. Qilleensa ammaa mootummaan naa laateera. Kana keessaa si bitani. Ammoo horii kunarraa fuudhanii lafa kaa'an. Kanuma nu laatanii fudhannee galaanatti. Tole jennaan immoo gaariidha. Alis jalqabuma isaa ofumaa rakkistee malee qilleensa taanaan hin gunnuu fi jiramanii kan makiina kan konkolaataa jiranii. Hin beektu ati waa'ee wantattii hin beektu. Gommaa tiraakirii guutuu waa'ee wantattii guutuu. Carrootti meen ture gaafanni achumaan naa guutaa innaan na dhaga'u dide. Ati hin koostaa? Silaana kanaas bulteen dadhabdu ture bara. Ani maamalaan si gaggabatu carroon hin jirte akka duutee turte. Carrummaa. Alammaan isaatti fooyyee isheen koostuu jettaa sila baay'ee ma wallaaltee. Garuu mucaan sila konkolaachisaa ture eessa dhaqee? Mucaa tokko tommoo waa beelaan kilaasii sattaan nu galee natti fakkaata. Mucaa makuu lammaffaadha carroo. Anaan yeroo affattee erga. Carroo argitee jaakettiin bitee hin bareedu. Baay'ee bareeda. Milkii gaarii qaba bara. Jaakettii kanaanii waan hafi naan dhukkubbii kootu qaqqabuu dadhabe. Ayee milkii. Ati maaliifin abdatamtu abduu? Michi jaakettii kun guyyaa guutuu na rukuchiisaa waan natu beeka. Waan jettu hin qabdu. Ati maalitti feetta silaamu? Sitti beeknaan jirte ganama uffadhu jaakettii kanaa si jedhe. Seeni akkasumatti wayii si barbaada si bubbu. Maali dooktorichi mootoo waan isaas hin galu. Yookaan dhufee nutti mee deemaa nun hin jedhu yookaan waanuma jiru dhufee nutti nu erga silaatii dhaabannee seenu. Dooktorichi qoosaa isa jaallachuu nulle. Iddoon dhumaa mana waraaneera lafee duwwaa ta'e. Sitti dhungee. Maalummaatti. Hin qoosinii. Laafuma dhiisee hin galle. Sii firti. Ijoollee warra maal horaa isa guddisanii. Sorry, cheekii godhee nuuf hafa nuti. Maal morbeetu moo? Torbee kan goota godha. Dure. Akkam koo eegamu damne? Maaloo bubbutaanii. Golfa maal qofataa? Amma fiigeen galaan si jedhe fayyeera. Maal reessa mukaa bitti naa kenni kalqa fiigee galtee fardeen deema. Ishee miisiin qabu adda ta'eeti. Maal amma dhufa dhugaa? Lakki rakkoon tokko yoo jiru nagaa dhagee. Ilaali. Addisiisa. Kutaa kana deemaa jirti. Oofadhuuti. Milkii jaakettii kana asirratti ni ilaalaa naaf naa ta'u dhiyeedha. Kophaa koo kophaan deebattee mana alaatee. Rakkoon Naguma ni galu. nagaa. Sirri kee dhufatee sirri waan ta'eef na hordofu ture. Sinimmoo jabaadhaa waaqayyo isiniif fayyisu. Mana gashti rakkina jira? Maanni wanti rakkina jira?
Gommaan ciiseera. Gommaan ciiseera. Utuuti maalirraa eegartuu kun akkas ta'e. Maali yoo hin argee? Kana mee baaliin bareeda. Mataa keessa dhukkubaa isinii. Meera jaaketichi. Jaaketti baasuu kota akkasii isiisaa reesi. Utuu surree baasee akkam ta'uuf jetta. Wayyoo haadha kunuma nu nyaachifte. Ati maal nyaatamte natu fossame malee. Maal na goote dureedha godina. Dhageessa. Amma jaaketicha eessatti akka baafte waan natti himi. Jaaketticha irratti michi maalitu si dhiyeessiin? Natti himee maal argatte jaaketti korraa? Kan kooti mini? Wayyure. Carraadhumaan si ladha. Naasoftu moo naasoftu? Faala kana eessa geessi? Meetu. Kaameraan keenya fuulii taa'aa jira kanaaf footoon kaasa. Har'aa kaasee maqaan koo komaandarii. Bilbila namatti kanaatiin walqunnamna kanaa kaasne. Sini galee? Tole? Maal taate? Viidiyoodhuma wayyeessatu ragaa qabatamaadha. Isuma godhi. Fuul taaraan siin jedhe kanaaf kaameraan kaasaa. Tole. Maal nama meera nyaachiftu? Ilaa kan argani kutu. Maal laabattee na ilaaltan qabdu? Ni warsa cek na god. Ni tijrata. Ni warsa cek na god. Bisa waraabee fuudhanii komaander. Ni warra keessa jiru? Keessa jiru. Horduf kata. Maaliif poolisitti namni garuu? Yaaliin ture. Hello. Dochuu na dhaggeeffadhu. Dubartittiin himachuu dhuftee waajjira keessatti na argitee poolisiin asii baqattee baateetti. Utuun faayila barbaadaa jiru dhuftee na argiteen siin jedhamu himachuu dhuftee. Waajjira keessatti na argitee tuun faayila barbaadu. Amma baqattee baateetti dafee deeqaa tokko gidduutti qaba hordofaa. Akka ishiin nuuf kan baane faalicha barbaadan jira faalicha fuudheen baate. Amma hordofaa dochuu sitti meeran. Yeroo sumaa kaasee akka inni harka keessaa qabdu naaf gale. Ammas immoo taanaan namootuma isaaniitti kan nu hordofaa jiru. Nu hordofaa jiru? Ilaa giiftii kun nu hordofaa jiru jedhe. Ana wajjin waan waliin ilaallatu waan tokko illee hin qabu. Jaakettii koo wajjin sharfee cabduu waliin ilaallatu sharfee cabduu. Na dhagaa hartamini? Ansi hojii rakkannaa ni fuutee balaa keessa rakkina keessa na gashi taatanaan. Ani sabutaanaa ni mataa namaa yaabbatan siin danda'u ishee. Moorichi jaaketii kee keessa jira.
Maal waaqa koo abjuudha naan jedhe kaatira yaa rabbi abjuudha naan jedhe. Waanuma waliin ilaalanni fuutee walitti fiddaati. Jaakettii kooti wajjin maaltu walitti fidamma kana? Mataa keessa dhukkubaati. Maal beektaa? Ila. Waan tokko iyyuu hin beeku waan hin beeku hin qaban. Ila sitti nama qoy. Jaaketiin keetii fi jaaketiin jara sanaa keessaa kan isa tokko waan wal natti fakkaateef. Harruma duwwaa. Harruma ishee marraa duwwaa kana duwwaa dinqii makiinaa agarsiisan. Harruma duwwaa. Ah! It's okay. Go. Ojek. Ishee qabeen hin jira. Garuu gurbaa tokkos waliin hin qabeetanan eegaan jira. Isa moo akkaman godha? Tole. Dafaa koottaa kaasammoo. Dafa maaloo. Wayyuu ammeenya dhala namaa. Wayyuu ammeenya dhala namaa. Maafan kophaa du'aadha malee inni wanta hin beekne keessa fuutee nagashitee balaatti nagashite. Natti nimtuu immoo. Ammatu wajjin qabameera ta'ee sanumatu du'a ture bini. Maalan si godhe maalan sitti balleesse. Sayyummoo kan qoxinaanan san carroo balaa keessa buusu wanta inni hin beekne keessa. Akkasumatti tasgabbaa'e. Ilaa isaanii miimoorii jaaketicha keessa akka jiru hin beekan. Anis immoo sisaa xuluu barbaadee sun taane yeroo sana yaaduma naaf dhufeen godhe. Turme carroon amma yoodha. Sammoo isaas inni kun kan qotisaatti xinaanaan isaas immoo barbaadda. Isaas balaa keessa gashuu barbaadde. Kan qotisaatti xinaate. Mataa keessa dhukkubaayati nagaa miniati. Hello. Merre waan sana namichichi konkolaataan osoo hin geenye ammayyuu. Rakkoo jira gashi. Gommaatu ciise rakkinni hin jiru. Ajjira mure. Geeddarri mee silaa buusa rittee na gargaari. Gaffata sana amma faa godha. Rakkoon hin jiru. Jira. Gifti kuna dhagaa jirtu mini ani dhimman si wajjin deemee irbaata rasaasa ta'uuf hin qabu si galaa jira. Kana booddee anaafatti kanaan dura waliin agarreesi waliin beennusi gara fuulduraattis waliin barru fotoon keemee kun wajjin harkaa fuudhee. Ani gadhee waan kana keessa seensitti fakkaata. Akkam? Maal si horbaadde? Ati maaliif kan kee duwwaa laaltaa? Anis akka kee nan gashu jedhee dhiisuun nan danda'an ture. Garuu kana sammuun koos hojiin koos naaf hin ayyamu. Saajin konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa 1659 ta'e balaa guddaa geggeessee dhufaa waan jiruuf kellaa jirtan hunduma irratti sakkatta'insa cimsa. Turme nama tokko gargaaruuf itti siqachuu qabna moo fira ta'uu qabna? Garuu gaaffii kana abbootii taayitaa keenya tokko futuu dhiifne bareedaadha. Waaw! Haasaa kee ammaa baay'ee man jaalladhe baay'ee nama ajaa'ibsiifadhe. Garuu ammayyuu taanaan waan tokko nan geessu waan anaa wajjin walitti dhufu hin qabu kun. An waan tokko waan hin beeku hin qabu jedhe. Nagaa. Fi kana qaba. Turme. Nagadhiisi. Ture maaloo al tokko ishee kana duwwaa naaf rakkadhu.
Carroo ishee isatti jettus ani hin beeku. Isa bira nageessi maaloo. Carroos immoo fidee rakkina kanatti dabaluufi kan gosatti naate. Dhaggeeffadhu laa giiftii koo. Nuyi rakkina taanaan nu bukkee guutee ba'i. Sigaraa dhabni ka'ee wal teessisa nu bukkeedha rakkinni. Guutee ba'i nu yoo hin irra warra hin qabneef. Nuyi saayitii kana nama rakkinaaf nu barbaadu hin barbaannu. Sigaraa jedhamni kana booddee maqaa isaa akka hin kaafne natti. Maaloo seema kana naaf rakkadhu. Fi kana kaafu. Narkaa fuudhu fuutuki. Namni tokko socho'uu barbaannaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhadhu. Keessa hin jiru. Sergeant! Inspector, konkolaataan lakkoofsa gabateetu nu harte to'annoo keenya jala galee jira. Atattamaan akka nu qaqqabdu. Umawan bin. Namni tokko sochii dhageessa. Atis. Warri kun liiftii nu laatan umawan tokko waan beenu qabu. Liiftii nu kennanii amma sitti dhufnee dhufa. Umawan tokko illee waan beenu qabu. Tole isaan kan isin bu'aa. Keessan jiran sila yeroo darbanii keessatti na waan beenu bu'aa. Bu'aa warra keessan. Warra. Defa. Takka. Fakki tokko akka deegas. Senior. Sen. Yaa baasi basi. Duka ya bada warra kana na hordofa. Mataa keessa qaba.
Anis dadhabeera amma dirqama lammii tokko immoo gargaaree natti fakkaata. Kanaafuu manaas maaziriin dhukkubaadha deemuu qabu. Dhugaa garuu waan sin gashine keessa galtee amma kana naa jirra akkachuu keetti baay'ee galatoom. Amma garuu beeleera waan hin ta'eef tulaa kana wajjin nyaanni irratti tola. Aayilaa kana ciree inni tuggine mana nyaachuuf ta'e dhuguu. Baay'ee nyaadha dhugaa. Ofeera dhugaa. Kun mana deemee natti tolama. Lakki dhugaa maali gaa tolee naa jedha. Wajjin dhannee laaqana bareedduu isheen seefeera. Isa walii galuu keenyaan dura achi gaafa keenya kaffaltii keessa hin qabu moo keessa? Lakkisa siin hin jedhu. Tole dafnee deemnee mana galuu qabu. Kottu qaama immoo isa irratti aree ofii maaltu nu aree? Ofii keetii uffadhu. Maqaan kee? Atoo Abbee? Abdii Addisaa. Atoo? Dedee. Sirree sinatti maqaa keessa sirrii? Hojiirra hin jira bara. Waaqoo gannatii. Maqaa gootaa baattee hojii gad deebi'aa akkasii hojjettaati. Hundi keessan yakka ittiin himatamtanii as dhuftan ni beektu. Amma himataan dhufutti mana sirreessaa turtu. Meeshaa isin harka jiru hunda isaa galmeessisaa. Kaabaan irraa. Saajin narraa baasi ijoollee kana. Dhiifaman ispeektaraan tokko maalitti hojjechuu nan danda'a? Bilbila maali? Bilbila maatiitti. Tole dafi. Hello, Dr. Maal argeessanitti? Waajjira poolisiitti qabamnee jirra. Amma eessa ture eessa? Aanaa meeqadha? Aanaa duwwaa ja'a. Bilbilli tamarratti bilbilte kun kan koomaandarichaa waan ta'eef koomaandarittii ishee galgaluu duute waan ta'eef gaariidha kan irratti bilbilte. Amma poolisiitti naaladhu koomaandarittii fakkaadhee taasisan hirkaas hin baasaatii. Hello, eenyu jedhu? Hello, Saajin ana koomaandar Gaaddisaadha. Ijoolleen ammas biratti qabamanii kun anaa wajjin hojjechaa waan jiraniif atattaman akka gadhiistuun barbaada. Akkamittiin ta'uu danda'u malee tasuma yakka dalaganii dhufa. Saajin sitti meera wanta ajajamte duwwaa hojjedhu akka anaa dhimmi kun wanta si ilaalu tokko iyyuu hin qabu. Ana akkuma ajaja kabajee hojjedhu atis ajaja koo kabaji. Atattaman naa gadhiisama. Tole. Tole galatoomi. By the way, maqaa keenyatti himne. Firoon jedhama. Firaawul. Meetiin jedhaman immoo gaazexeessituu. Maalidha hojiin kee? Hojiin qabamaaf. Garuu anis akkuma nama tokko manaajimentiidhaan eebbifameera. Yeroodhaaf immoo duree manaajimachaa jira haadha koo. Maal yaadate? Yakkamaa yakka hojjete gadhiisnaan jedha. Moo hariiroo hojjete? Naaf hin galle. Dogoggoruma gurbattiin kun hojjechaa jirtuunidha kan amma kana ijoollee kana argachuudhaaf jooraa jiru. Tasgabbaa itti arganna. Nargannaan eessatti nurkaa ba'u gabatee konkolaataa jiretti illee qabadheera. Homaa miti doojoo. Amma arganna. Amma kana nu rakkisan turanii jeetta. Itti deemnee arganna. Badaa nurraan fagaatan. Makiinaa jiretti mii kun? Eeyyeen isadha. Eeyyama konkolaachisummaa baafadheera. Hojii gara barbaadaa jira. Argatti nan jira amma. Baay'ee bareeda. Baay'ee miimoorii sana koppii goon natti tola. Faayila miimoorii sana irra jiru koppii gootiin natti tola. Kana booddee maaltu dhufa jetteeti? Silaa qabamanii warra fan immoo miidiyaa irratti yeroo riippoortii godhu yeroo sana qabamu. Waan ta'eef rakkoon qabu. Waan hundumaaf iyyuu jarattiin hafuura wayii qabdi natti fakkaatti. Kanaafuu koppii gootiin gaarii. Tole deetti
tokko qabu wajjin godha. Gaafa si baanu asii deemnee qopheeffachuu qabna. Naa dhugama. Aba. Kamati. Nagaadha miti. Jira kunoo waan akka dheensi okkee dhufe. Maal nagaadha miti? Toora bilbilaa tokko akka tinaa hordoftuuf fedheen dhufe. Waajjirri keessa naayisitti mataa isaa qabamti maaliif isaan fayyadamtu ati? Isa nan fayyadama garuu sana fayyadamuudhaaf xalayaa mana murtii barreessifachuu na gaafata. Kana gochuudhaaf immoo yeroo hin qabu. Namichi kun yakka cimaa dalagaa jira. Ammaan hordoffii barbaachisu hin taasisu taanaan nami liquu danda'a. Sababii kanaadha kanan fiigichaan uffata seeraa ofirraa baasee gara keetti fiigichaan dhufe. Adaraana gargaarii dafiiti. Akkamii dhiibbaan irraan ga'uun qabu? Isa kana nattamanii rakkoo tokko wanta fiduu hin qabu. Mee bilbilichas ga'e. Tameshi xiqqoo na eegi. Bilbila kana nama illee bilbilamaadha kan jiru. Haasa'amaadha kan jiru. Amma bilbilamaa jira? Eeyyee. Sagalee isaa ol kaasii na dhaggeeffachiisi. Okay. Dachoo bilbila. Hello Dachoo. Hello Commander, kunooti ijoolletti argineerraani ta'anii nyaachaa jiru mucichaa jiru. Okay. Hoteela kam jiru deemu? Hoteela Firaawur. Ilaa Dachoo, miimooriin kun jara kan harkaa ba'ee qaama biraa harka seennaan hunduma keenyatu mana itti turtora. Kanaafiyyuu ana qofaaf osoo hin taane ofii keessanii jettanii seeraan dhufuu isirra jiraata ijoollee kana. Tole. Intala tokkoo fi mucaa dhiiraa tokkotu qabuuf yeroo amma kana gudduusin. Lammata immoo dogoggora akkasii akka uumamne. Tole tole. Deebi'ee immoo lamaan isaanii lubbuudhaan hin barbaada. Poolisoota kan biraarraas of eeggadhaa. Hojiin keessan waan tokko waan qubsaan jirreef guutamaa isin ergeedha. Hojii tokko waan isin gargaaruuf. Tole. Ilaa Dachoo amma sirra deebi'een sitti hima. Adamma lammeessaa wajjin laaqana nyaannee teenyee buna dhugaa jirra. Lammeessaa immoo amala isaa beektasuma durii kaatee beektuudha har'a miti kan hojii wajjin hin jalqabne. Yakka kamiin iyyuu dalagee rikardiin akka irratti funaanamu hin barbaadu beekta. Kanaaf inni ta'ee galgala kan koomaandarittiitu isheen lammeessaa irratti daataa funaannachaa jirtu kana jeemneef. Yakka kana keessa immoo nuuni isaatis. Anis hin jiru jalqaba isaa beektu. Utuu koomaandaritti ajjeesaa jirtu kan galgala suuraa nu kaasan ijoolleen sun. Saajinittiin amma jettu kun immoo suuraa sana argattee jennaan wanta biraa keessa nu galchuu dandeessi. Kanaaf iyyuu suuraa sana utuu isheen argatiin to'annoo jala oolchuutu nurra jiraata. Ijoolleen galgala nu qaban sunis akkuma waraqaa eenyummaa isheetii irraa ilaallee gaazexeessitootadha. Maaltu beeka tarii daataa lammeessaa irratti funaannachuuf jedhanii nutti erguu dandeessi koomaandarittiin. Soo kanaaf iyyuu amma hatattamaan to'annoo jala oolchuutu isin irra jiraata. Naan dhufaanis. Tole haa ta'u Commander. Tole. Hoteela Firaawur jedhamte? Ayyee hoteela Firaawur jedhee. Tole. Galatoo midhaabaa. Oo bilbila kee. Of eeggadhu.
nan beeka. Akkasumas faayilii guddaan akkasiin harka jiru nan beeka. Kanaaf ammoo wayyuu mana kana keessa kan isin hordofan namoota baay'eetu jira. Kanaaf amma walii wajjin hin baanaa. Tole walii galleerraa. Hello, Commander. Hello, Docho. Rakkoo jira? Ijoollettiin urkaa ba'anii rooma. Akkamitti isin urkaa ba'an? Poolisii ganama nu qabee ture sanatu amma intalattiin urkaa baase. Guutamaa mucicha biratti dhiisneeru. Namichatti kana maaltu nutti dhee namichatti kana? Isinis saree wayiiti malee akkamittiin qabuu dadhabdu? Amma daqiiqaa 10 keessatti dhufee qabee isin agarsiisu taanaan saree keessanii dhanatu. Yeroo daqiiqaa tokkotu gubiin hatattamaan nama isaa jilitti wajjin hordofaa. Amma dhufa. Tole hordofu. Wayyoo maal akkamiin godha gaa mucaan inni ajjin ture achi tafe. Silkii isaa bilbile. Bilbilaan qabu mucichi immoo garuu bilbila koo achi teessoo irratti dhiisee dhufe waan ta'eef isa irratti bilbilaaf maaloo bilbila keenaa kenna. Kaasi maaloo firu. Kasu nimmo Rudi be yalaf Kasi hello Firo meeto dana dhaggeeffadhu ila warri nu hordofaa turani achoo teelicha keessa jiru Ambayera waan ta'eefu utuu isaan sin argin dafiitii ba'i. Dafi akkas nagar. Tole. Waan ta'e tokko lamaan natti himi. hello. Achu ada macam tadi bakal sila. Orno bibaniru. Def. Kenapa ban? Kalau mau nasi berbeda deh, orang Sana ba yurata. Hello. Hello Chorro. Mani turte. Geera kunoo uffata jijjiirachuun galee. Efe kaa'ee seegaarra miti bislaati. Laaqannina bira waan tokko yaaddainaa sin dhufaan jira. Amma meemorichi gurbaa harkatti jechuudha. Eeyyeessa bukkeettafi. Tole, maal gochuutu fakkaata? Atamma deemiti gubbaa wajjin meemoricha. Ani immoo gara manaa galeen uffata seeraa koo uffadhee ba'a.
Isa dura garuu biiroo dhimma nageenyaa lakkoofsa 8 Komaander Guddinaa Galaan nama jedhamu isattiin isin geessa waan ta'eef inni immoo dhimma kana sirriitti isinii qorachuu danda'a. Kanaaf amma deemiti ati mucaa kana fidii kottu gara mana kootiitti manattan isin eegaanu. Atoo garuu manni keessadha. Manni koo kiliinika maatii beektaa? Kiliinika maatii xiqqoo gadi dabartee lakkoofsa manaa 123 dafi. Atoo turi garuu dura isaaf hin bilbila. Tole dafi. Isa kana keen gaafadha. Hello Firo. Eessa jirtaa rufeensi fuudha? Akkan deediyaan arkaabii mooteela mootaraa bukkeetta sii gaata achitti kottu. Na hordofaa jiru iyyee. Dafi kaa dafa achitti kottu mootaraa biratti sii dafi. Tole achumatti na eegi. Dhufaan jiru. Haa ta'u. Dhaggeeffadhamas nama tokko akka naman. Haa ta'u. Si galee? Dafi yeroo gurgurraanis nan deemaa atis dhaqee fidii kottu. Hello Firo. Mooteeraa dhufee mooteeraan jiraati immoo achi hin jirtu meerree? An dhaabadhee seequu hin dandeenye nama yuun hordofaa jiru yoo ta'eef achi dhaabadhee seequu hin dandeenye iyyee. Tolelaa poolisichi mana isaatti na eegaa jira waan ta'eef ana ariitiidhaan achi deemuu qabu. Tole deemi kaa achumatti dhufaa deemen. Achiin booddee immoo itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa lakkoofsa 8. Biiroo lakkoofsa 8? Lakkoofsa 8? Obbo Guddinaa Galaan achi dhanna waan naan jedheefu ariifadhu. Anama mana isaan dhaqaa jira. Garuu manni poolisichaa naannoo kamidha? Naannoo manni isaa kiliinika maatii gadi buute. Maatii? Kiliinika maatii? Eeyyee lakkoofsa 123. Achumatti dhufa manuma poolisichaatti dhufaati achi deemi ariitiidhaan. Haa ta'u. Yaalii kee baay'ee jaalladhe. Waan kan qabneef akkas dhamoo gennaa asirra. Na ilaali keessa. Na ilaali keessa. Waan harkaan miti waan sitti fakkaate. Sitti fakkaate hin jettu. Sitti fakkaate. Walirra seenaa kun akkasi. Kasi jechuudha. Kasa. Ndaba. Waan hundi keessa dandii jettee bakka kanatti jedhama ayinaas. Docho. Qorannoo kanatti jabeessanii jiran beektamti. Sibiila jedhamti. Sila yeroo hin bahe uffata kan uffadde akka hin beekne arginu guddatee fi mana galee uffata kana jedhadhee dhufuun qaba. Manichatti naa keessaa. Tole Komaander. Achittan isin qaqqaba. Tumatti seenu.
Kamsa lama kalangala furnuufidi. Maanni abe bireessa fute. Sila yerooni armee firoo kilinika geessin argine. Yeroo sanaa jechuudha jalattiin tokko kilinika sana fuuldura gommaa makiinaa isaanii ciisee ture beekta. Gommaa naa jijjiirii naan jedhe. Tolee gaafa jijjiiruuf biriinatti hin gadhiisu. Sooressa duwwaa taate tun birichatti fajajuu immoo jaakkeettii firoon natti laate immoo makiinaa isaanii irratti irraanfadheen dhufu seeta. Maarree jaakkeettii sanii ganama uffatee dhufe beektamiti. Jaakkeetticha makiinaa irratti irraanfadheen dhufu immoo yoo inni dhufe birichumaan hin bitaan malee maaliin godhu. Poolisitti ajjeefneerra. Intalattis to'annoo keenya jala oolchineerra. Gurbicha Isaan maaf to'annoo keenya jala oolchine. Amma daddafina gurbicha to'annoo keessan jala oolchitanii miimooricha harkaa fuutanii xumuruufidha. Sababiin isaa baay'inaan poolisiin xumureera. Wanti kufuran. Miimooricha isa keessan dubbatu. Dubbatu si keessaa. Eenyuunis achiin isa ta'u asiin isa ta'u miimoorii kana akka galchuu kunuun. Dubbachuu keetiin garuu lubbuu keetti lubbuu maatii keetti lubbuu isaa kanaatti isa kamuu taasisaa. Maaloo inni waan beeku tokko iyyuu hin qabu. Dhimma kana keessa natu fidee keessa gashee. Miimooricha isaaf isa malee namni iddoo isaa beeku hin jiru. Waan isa gashina keessa galee akka duduumoo barbaadu maaloo dhiisu. Amma reefu yaada qabaatee dabareedu. Dafam bilbila isaanitti bi. Dafi. Inni bilbila hin qabu. Bilbila koo harka jira. Duwwaas sageen. Kudha lama. Eenyudha kun? Hello. Dura shiroo garaa guutuu teessoo nyaati si wayyu. Afeerraa keef galatuun garuu eenyudha? Simbarri. Akka waan siin gashine keessa galtee qabeenya guddaa na duraa fuutee jirtu. Hiriyaan kee isheen qoftuun sun sarkoo keessa galtee jirti. Lubbuu isheen ol fadhee jettee atattamaan bakka si ajajutti miimoorii sana fiddee dhufte. Rakkoo biraan uuma jettee yaaddee jennaan lubbuu ishee irratti akka murteessu hubadhu. Gowwaan sitti fakkaata. Si bukkee jirtu taanaan sagalee isheen dhageessi kaami. Kunoo dhaggeeffatu sagalee ishee. Firoo! Waan isaan siin jedhan duwwaa godhi. Miimoorichi biiroo lafa sila dhanne achiin kaa'ee achi fidi. Biiroo maal asoftaa miitu miimooriin harka jiraati. Sirriitti na dhaggeeffadhu firoo. Carraa kana malee carraa biraan qabnu. Biiroo lakkoofsa 8 lafa sila wajjin dhanne achi keessa jira achi fidii kottu. Na amanteetta miti amma. Diddee naan abshaaloma jettee yaaddee jennaan lubbuu ishee miti lafa ishee nuu kanaafiyyuu gama gulummaa saaraa jaaraa ol beekta miti. Gulummaa. Beekta mitiin siin jedhu. Eeyyeen beeka. Achitti daqiiqaa 5 kan hin guunne gidduutti faayila konaaf dibatu. Daqiiqaa 5 gidduutti nuftu taanaan lubbuu ishee kee irratti akka murteessite. Tole achitti fideen dhufaati adaraa isheetti akka hin buune. Ishee duwwaatti akka hin buune adaraa amma hin fidee dhufa. Nyaatamni wayyoo haadha koo. Caamuruu mataa isheetti koo miimoorii. Narkoo jira waa'ee biiroo maalii haasoftii. Achiin booddee immoo itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa lakkoofsa 8. Biiroo lakkoofsa 8?
lakkoofsa saddeeti. Obbo Guddinaa Galaan achi dhanna waan naan jedheefu ariifadhu. Kastaanaan gaariidha. Waljariidha. Ilaala jechuudha. Daqiiqaa 5 daakuu ta'uudha. Daqiiqaa 5 qabda. Wow. Ableen keessa baay'ee namatti tola. Taabii gaariitti dhufte. Deema cees. Hojjetu leelaan. Turan tokko. Afaan kee qabate. Ableen keessan baay'ee namatti tola baay'ee. Garuu maal wanti hin taane kana midhaan eenyuun iyyuu injifatame meequ tapha akkasii. Awwaan hin balleesse qabu. Haasana bitti kana midhaan. Tilaa dhufaa jecha. Tilaa. Isa tilaa. Kenapa? Jilbab tadi. Jilbab. Jauh. Jilbab. Malu diski. Kamu semua panggil. Fale cedek orang nanti guru singgah lagi. Mali adi tadi guru. Mali adi. Mali kucu adi. Mali adi. Mali adi. Kalau mali. Kasih tahu sih, kasih tahu kali. Ada apa? Wah, ini aku. Kenapa? Ayo, orang di sini. Apa tu? Amma kan gua ada dia ni. Hah? Hei. Ini gua ada dia. Ayo. Hei. Namni tokko akkas jechuudha. Dhiiroti naan jette sanan deemee dhufee manni. Caro. Kottu ba'i. Maanni Bilbila qabatteerta? Banni faayila kana fuudhi. Maanni maaltu ta'e? Carro natti ni viidiyoo ittiin harkaa fuudhi. Maaltu ta'e? Faayila kana fuudhi harkaa.
Maal goota beektaa faayila kana fuutee? Dabarsi. Galaadha? Faayila kana harkaa fuutee faayila sitti garbu kana fuuteetu biiroo dhimma nageenyaa lakkoofsa 8 Komaander Guddinaa Galaan jedhama. Komaander Guddinaa Galaan. Viidiyoo kana fuutee dhaqxee isaanitti agarsiisa. Ittuma laachuu duwwaadha? Itti laattee kaatee gamoo ijaaramaa jiru haaraa addunaa. Gamoo gulummaa biratti fiddee dhufta ijaarsa kana. Ijaarsichuu itti Anaan namni hordofaa irra rifachaa jira carroo. Biiroo lakkoofsa meeqasiin jedhe? Biiroo lakkoofsa 8 dhimma nageenyaa moo maali? Carroo akka hin dogoggorree. Dhangee sarara. Ariitiidhaan fidii kottu achitti. Ammalaa keessa seenan jira. Kanuma nu fadde. Uffata keessa jira dhudheem jaaroo dafii. Dafii keessa waan inni. Saala eegale tolu. Kunoo warra kana dha. Oliita. Uummatni nagaa godha. Diinni bakka dafaa. Abaa fuudhaa deema. Kai! Meeshaa kana caalaa isin geessu mana deebi'ee galuun qabu. Haa ta'u amma kana naa jirra rakkachuu keetiif baay'ee galatoomna. Dhugaati baay'ee nama gaariidha. Tu filmi teelle isaati filmi isaati dhugatan turte. Garuu moorii akka tole. Haa ta'u. Nagaatti. Nagaatti. Firoo. Yoo amala qabaatteef immoo waajjirri keenya beeksisa konkolaachisaa baaseera. Dhugaa? Baay'ee natti tole dhugaa. Baay'ee galatoomna. Nagaatti. Thank you. Hello lammeessaa. Poolisoonni ijoollee keenya qabanii fuudhanii deemaa jiru. Ani immoo kunoo mana namaa keessa qoddeessi taasisaa jira. Attamitti? Ijoollettiin hoo? Intalattiin gara manaa deemaa jirti. Kunoo gurbichi immoo gara caakkaa tokkotti baqachaa jira. Deemaa jira. Gara caakkaa wayii deemaa jira. Hordofi. Nuti immoo dhufaa jirra amma. Hordofi. Tole. Kottu hin deemna. Deebi. Salphadheen oole mammaxinnoo matti amma maxinnootti hamaa haasee salphadheen oole. Akkamaan godhammatu hamaa haasee irratti. Ulfaadhu dinqii makiinaa agarsiifteerra. Kadhannaa kun haadha geesse maqaan kee ulfaatu. Ulfaadhu. Galanni humna siif ta'u. Saree. Eenyu wajjin taphatte akka seente hin beektu. Ana lammeessa. Lammeessaa jalaa si akka keetii saree dhiisi. Seexanni namni lixxee baatee hin beektan. Akka foorraa fuugeessaa oluu. Mataa keetti siina qinasitti si diriirsa. Ana wajjin tapha. Bineentii.
jiru as jiru. Na hordofaa na hordofaa. Namni tokko akka sochoon. Wayyo. Namni tokko achas galgaltee nan gurra keessa. Nyaatte gaddee. Harka kasa dhiqee. Kasa. Wayyo. Ay. Tiiki. Carra poolisiitti. Oy. Jalatti kana shuggutii masobaatiin gudii goone gaafe. Dhiisi booti moo? Hello Sajin. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu annee qabna. Oduu waliin angurmee isaa teessootiin. Magaalaa guddittii Finfinnee keessa dhokachuudhaan yakka gurguddaa raawwachaa kan turan obbo Dammallaash Taayyeef obbo Lammeessaa Tulluu waayillan isaanii hedduu waliin to'annoo seeraa jala oolaniiru. Ji'oota lamaan darban magaalattii keessatti yakki gurguddaan raawwatamus itti gaafatamummaa yakkichaa qaamni fudhatu hin argamne ture. Haa ta'u malee hordoffii jabaa qaama nageenyaaf uummataan taasifameen yakkamtoonni guyyaa har'aa to'annoo seeraa jala oolaniiru. Namni kamiyyuu seeraa ol ta'ee jiraachuu hin danda'u. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Qophiilee keenya hafanii wajjin turtii gaarii horaa bulaa.